deebitanii amma wantoonni waliin ilaallu marsaa lammaffaa type part 2 Laravel jechuudha. Isa jalqabaa theory isaa laallee amma kan waliin ilaallu immoo practice isaa akkamitti akka create goon tokkoon isaa laallaa jechuudha. Jalqaba irratti isa hojjechuun dura maal goona desktop keenya yookaan local server keenya check goona server keenya jiraachuu isaa zamp kan jedhu search godhu zamp jedhee search godhadhaa sanaan booda tokko isaa check gootu on ta'uu isaa zampin keechan local server qabdan run ta'uu isaa dursitanii check gootu zamp kanneen check goonaa jechuudha. Erga isa fixnee booda maal goona gara desktop itti deemnee faayila tokko create goona. New file new add new jennee faayila asitti create goona. Fakkeenyaaf faayilli nuti create goonu kun Laravel fakkeenyaaf Lara Pro haa jedhuun. Lara project jechuu kooti Pro Lara project. Sanaa booda isa kana double click goona. Yeroo lama click goona. Erga isa click goone booda as dhufnee as keessatti cmd jennaan. cmd erga jennee booda enter jennaan faayila kanarratti. Yeroo tokkoon irra sinii deebi'a isa kan as dhufnee kana double click goona. Sanaa booda iddoo search bar kanarratti yeroo tokko as click goona. Sanaa booda akkuma jiru irratti isarratti cmd jennaan search goona. Enter jennaanii jechuudha. Sanaa booda maal goona commandiin ani isiniin jedhu kan test goona. Jalqaba duraa projectiin keenya zampin keenya ka'uusaa check gooneerraa itti aansinee step lammaffaan maalidha composerii qabaachuu keenya check goona. Composer jennee run enter jennaan. Gaafa composer jennee enter jennuun daataan kunniin yoo arganne hojii sirrii hojjechaa jirra jechuudha. Composerii qabna jechuudha. Kanaaf maal goona erga composerii qabaanne kan itti aanutti dabarra. Stepin itti aanu desktop kana keessa erga seenne amma hojiin nu hojjennu real practice daataa nu barbaachisu galmeessuu eegallaa jechuudha. Kanaaf composer jennaan create Laravel create gochaa jira. Projectii Laravel jedhamu create gochaa jirra jechuudha. Projectii Laravel PHP framework fayyadamnee projectii keenya create gochaa jirra. Create gochuudhaaf commandiin nu fayyadamu composer create project minus prefer dist Laravel /Laravel. Sanaa booda version isaa barreessuu dandeenya. Ammaaf garuu latest download nuuf haa godhu waan ta'eef project name keenya kenninaaf. Student information management system jennaan. Sanaa booda enter jennaan. Kanaa booda Laravel download nu gochuu eegala. Asirratti wanti hubachuu qabdan Laravel karaa gurguddaawwan garaagaraatiin download gochuu dandeenya. Karaa lamaan amma inni download godhutti isa kana waliin ilaalla. Tokko globally Laravel keenya create goone package Laravel globally install goone iddoo barbaannu fuunee download godhachuu dandeenya. Amma garuu karaan matti fayyadamne composerii create goone erga composerii create goone booda create project jennee commandii create project jedhu fayyadamnee create gochuu dandeenya jechuudha. Laravel karaa kana lamaaniin kan globally create ittiin gochuu dandeenyu yeroo tokko tutorial isaa halaallu website isaa halaallu Laravel documentation jennee search goonu. Gaafa Google irra search goonu isa san tokko isaa akka itti create goonu nutti argisiisaa jechuudha. Laravel documentation maal akka fakkaatu Laravel akkamitti akka create gochuu dandeenyu tokko isaa basic guide start guide installation yoo jenneen installation gosa lama akka qabu nutti argisiisaa jechuudha. Global installation jira local installation yeroo install goonu kan fayyadamuu dandeenyu kanneen nutti argisiisaa jechuudha daataawwan kanneen. Amma fakkeenyaaf isa kana fayyadamnee daataa akkaataa create ittiin goonu isa kana dubbistanii Laravel type haala ittiin create goonu tokko isaa hubachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf amma nu fayyadamne composer create project Laravel exam jennee isa kana fayyadamne. Inni biraa immoo composer create require Laravel installer. Isa kana lamaan fayyadamne sanaan booda Laravel new example app kan jedhu fayyadamne create gochuu dandeenya. More salphaan garuu
isa kanniinii jechuudha. Isa kanaan yoo kireet goon haala salphaa ta'een piroojeektii keenya kireet godhannaa jechuudha. Kanaa booda piroojeektiin keenya kireet ta'eeraa kongiraa. Itti aansinee maal goonaa piroojeektii keenyattis cheenji daayirektarii gara piroojeektii keenyaa deemnaa jechuudha. CD2 jennaan dursa CD2 maal jenneen student information management system jenneen. LS yoo jenne amma asirratti liistiin LS'n asirratti nuuf hin hojjetu. LST kanaa booda maal goonaa CD jennee isa kana type goona. Code jennaan. VS code editorii fe'achuu qabna. VS code editorii akkamitti akka fe'annu jalqabaa kaastanii hanga dhuma isaa tuutoriaalii yoo barbaaddan description irraa argachuu dandeessu. YouTube kiyya kana chaanaalii description isaatirra kan jiru VS code akkamitti install akka goonu laaluu dandeessu jalqabaa kaaftanii jechuudha. Kanaaf ammaaf kan laallu maalinni VS codeidhaan piroojeektii keenya Laravel isa download goone san bannaa jechuudha. Code jechuun commandii koodii ittiin VS koodii ittiin banachuuf itti gargaaramnu kooddooti jenna yeroo tokko. Sanaa booda koodii keenya open nu godhaa jechuudha. Iddoo jiru san location isaa waliin nuuf bada. Kun amma maalinni VS code editoridha. Kanaa booda terminaalitti buunee new terminal jennaan. Ishee kana terminaalitti buunee new terminal. Kanaa booda as dhufnee inni maal godhaa PowerShellidhaan nu bana. PHP artisan jenne. Iddoo duratti documentation keenya irratti PHP artisan serve jennaan. Piroojeektii keenya run gochuudhaaf kan itti fayyadamnu PHP artisan. Isa kana dursa maal gootu kun foldaraa inni kun immoo maqaa piroojeektii keenyaati. Sanaa booda PHP artisan serve jennaan. Kanaa booda eessa irratti run godhaa? Isa kana irratti amma 127 isa kana irratti run goonaa jechuudha. Kanaa booda basic Laravel keenya install goonee jirra jechuudha. Kongiraa. Kanaa booda kan itti aanu maalinni tartiiba laalaa deemna. Jalqaba duraa maal laallaa ammas irratti? Isa kana laallaa. Jalqaba duraa wanti nu laallu isa duraa irratti maal laallaa? Step 1 laallu tokko isaa isinitti argisiisa. Step 1 tokkoffaa irratti structure isaa waliin laalla. Structureota barbaachisoo ta'an. Structure Laravel. Structure Laravel maal akka fakkaatu waliin laalla. Isa lammaffaa irratti immoo maal laalla? Controllerii akkamitti akka create goonu. Isa sadaffaa irratti immoo routing akkamitti akka create goonu. Isa afuraffaa irratti immoo modelii akkamitti akka create goonu. Shanaffaa irratti immoo database create goonee isa ja'affaa irratti immoo migrate akkamitti akka goonu laalla. Kanaa booda amma structure kana jala wantoonni jiran hedduudha. Tokko configurationiin jiraatu. Configurationiin amma as dalagalaa jechuudha. Configurationii piroojeektii keenya akkamitti akka configure goonu database keenya wajjin akka walitti himu. Inni taanee jiru immoo isa lammaffaa irratti immoo maalinni kan laallu erga configurationii keenya galchinee booda viewwan akkamitti akka create goonu asuma jalatti ilaalla. View templateota fayyadamnee template yookaan bileedii garaagaraa bileedii fayyadamnee akkamitti akka view create goonu asirraan laalaa deemnaa jechuudha. Kanaaf wantoota kanneen waliin laallaa tuutoriaalii kanatti na duuka bu'aa. Jalqaba irratti wanti ilaallu structure Laravel projectii maal fakkaata? Jalqaba duraa structure Laravel projectii ilaaluudhaaf akkuma nuti projectii keenya banneen maqaa projectii keenyaa qabatee dhufa. Fakkeenyaaf kana walitti deebise maqaa projectii keenyaati. Kun kan editariin itti dabaluudha. SIMS Student Information Management System jechuudha. Kun beezikiidha. Guutuu isaa osoo hin taane beezikii isaa waliin laalla. Kanaa booda gaafa isatti diignu immoo app jedha. App jechuun riisoorsiiwwan nuti irra hojjennu baay'een isaa achi jala jiru. Beezikiiwwan warri ta'an app warra jedhaman jira. Fakkeenyaaf konsuul hojjen konsuulii jala maaltu jira? Kerneliin achi jala jira. Exceptioniin HTTP jechuun HTTP'n kun maal of jalatti qabatee jira seeti. Tokko HTTP'n controlleriin achi jala jira. Controlleriin, middleware kunniin hundi isaanii achi jala jiru. Itti aansee modelii. Modeliin immoo business logic bakkeen itti hojjennu as jala jiru jechuudha. Aappii kana jala jiru. Provider jechuun route service provideriin achi jala jira. Fakkeenyaaf yoo ilaalle route service provider routing keenya applicationin keenya eessa locationii website keenya eessa akka dhaqu systemni keenya eessa dhaqee data fetch akka gochuu danda'u kampaasiitiin himnu sun iddoo kana taa'aa jechuudha. Sanaa booda kunniin kana walitti qabatee jira saampiliif ilaallu. Bootstrapin interfeesii
manage ittiin kan goonudha. Configurationiin jira. Configurationii baay'inaan asirratti wanti hojjennu hin jiraatu. Configii keessattis wanti baay'ee hojjennu hin jiraatu. Daatabeezii keessattis wanti hojjennu yeroo itti bira geenyudha. Daatabeezii keessa migrations kan jettu keessa seennee daataabeeziiwwan keenya create goon as jala nuu kaa'a. Nu gaafa migrate goon migrate as jala kaa'a. Inni factories tun immoo fakkeenyaaf siidiiwwan nu barbaachisan, daataa nu barbaachisan yeroo galchuu barbaannu yuuzarii fakkeenyaaf daataa fuulduraan fetch gochuurraa koomaandiidhaan yeroo galchuu barbaannu isa kayyina fayyadamna. Fakkeenyaaf yeroo teestii daataa hedduu galchuu barbaanna yoo ta'e isa kana yeroo tokko rangoonaa jechuudha. Itti aansee seeds jechuun daataabeeziitti seed gochuudhaaf kan itti fayyadamnudha. Paablikiin riisoorsiidha. Riisoorsii jechuun asset faayiloota keenya as keessa kaawwanna kan akka daataawwan paablikii ta'an, imeejota, loogoowwan jiran hunda isaa achi keessa kaawwanna. Riisoorsiin kun waan guddaa irratti hojjenna. View keenya, presentation laayerii keenya bakkeen ittiin manage goonu view resource kan jedhamu kana jala jira. View keenya karaa kanaan seennee create goonaa jechuudha. Itti aansee raawutiidha. Raawutis jechuun lokeeshinii weebsaayitii keenyaa akkamitti access gochuu danda'u siistemni kun kan ittiin himnu raawutii jedhama. Raawutii kana jala waa sadi afurtu jira. Tokko API'dhaan generate goonee API kenninee fi sanaan booda weebsaayitiin biraa immoo access akka gochuu danda'u isa kana fayyadamnee API fayyadamnee walitti connect gochuu dandeenya. API'n kun loojikii gurguddaa qaba of jalaa. Ammaaf garuu isa laallu. Weebii kana laallu baay'inaan. Amma kan laallu API tutoriaalii xaanu irratti API Laravel fayyadamnee API akkasuma React wajjiniin akkamitti connect akka gochuu dandeenyu, Vue wajjiniin akkamitti akka connect gochuu dandeenyu, websaayitoota akkamitti akka hojjechuu dandeenyu isa san API fayyadamnee booda marsaa tutoriaalii xaanu irratti waliin laallaa jechuudha. Xaanee kan jiru weebii kana laallaa. Weeb jechuun maal jechuudha? Websaayitiin keenya Laravel fayyadamnee connect yeroo goosifnu akkamitti akka wal dubbisan kan ittiin laallu jechuudha. Kun isa kan of jalatti qabatee jira. Inni xaanee jiru storage websaayitii keenya akkaataa manage ittiin goonu kana kan qabatu. As garagal dhufnee wanti laallu MV kana. MV kun hojii guddaa hojjetama. Environmentii keenya .env kan jettu. Isheen kun baay'ee murteessituudha. Yeroo sarvara keenya live goonus deploy goonu projektii keenya hojjennee deploy goonu isheen kun hin qabu taanaan projektiin keenya hojiirra oolu jechuudha. Interfeesiin keenya error uumaa jechuudha. Kanaaf daataan jiru dursa isa kana configuration areaan keenya isa kana. Amma configure kan goonu iddoo kanatti jechuudha. Configure gochuudhaaf maal goona jalqaba dura fakkeenyaaf app name jedha. Maqaan projektii keenyaa maali? Fakkeenyaaf amma as dhufne SIMS jedha. Student Information Management System localhost irra jira. Sanaa booda daatabeezii keenya asitti create goona. Fakkeenyaaf SIMS DB jedhuuniti. Rootidha. Daatabeezii eessaa dhufnaam daatabeez kan jettu as dhufnee localhost jenna iddoo kana dhufnee daatabeezii keenya run gochuu qabna. Localhost jennee iddoo kanatti run goonaa jechuudha daataa keenya. PHP MyAdmin jennee daatabeezii keenya run goona iddoo kanatti. Localhost jennee PHP MyAdmin serverri keenya on ta'uusaa check goonaa jechuudha asitti. Dursa serverri keenya check erga ta'ee booda on ta'uusaa erga beeknee booda localhost jennee run goona daataa keenya. Kanaa booda isa sana asitti barreessina. Student IMS DB password daatabeezii keenya asitti barreessina. Yoo qabaachuu baate immoo kanaa booda amma new jennee asitti new jennee daatabeezii as jiru kana copy godhadha isa kana. Isa kana copy goonee as dhufnee faayila kana bira dhufnee new database control V goonee paste goonaa jechuudha. Sanaa booda create jenna. Isa kana qofa hojjenna asirratti configuration irratti. Sanaa booda save jennaan daaticha. Erga save goonee booda auto run godha deebiseen. Amma gaafa as dhufnee refresh goonu Laravel isheen jettu tun SIMS taati jechuudha. Refresh gaafa goonu maqaa projektii keenyaa maal godha? Jijjiiraa deemaa jechuudha. Kanaa booda daataa keenya configure goonee jirraa jechuudha. Ixaansinee kan laallu immoo maalinni erga configuration keenya structure keenya laalleerraa configuration laalleerraa view tokko create goonu waliin. Routing haa laallu. View tokko create goonee routing wajjiniin akkamitti akka wal dubbisan haa laallu. Jalqaba irratti step ittaanu jechuudha. Template fayyadamnee view create gochuudhaaf isa kana qabadhaa. View tokko yeroo kamuu kan deebinee fayyadamna. View create gochuuf jalqaba duraa as dhufu. Right click goona view bira resource keessa seenna. Asii
Pirojektii keenya yeroo tokko gaddiinnaa sanaa booda resource kan jedhu filannaa. Resource keessaa view kan jedhu kana irratti right click goonee as foldera tokko create haa godhu. Foldera maal jedhu template kan jedhu tokko create haa godhu yookaan layout jechuu dandeenya. Ammaaf more foldera irraa faayila create haa godhu. Bakka kana dhufnee as dhufnee faayila create haa godhu. New asitti resource kana bira dhufnee maaliif akka wal sin harkaan dhufnee fi jalqaba irratti maal create gochuu qabna? Resource keessaa faayila tokko create haa godhu. Faayilli kun maal jedhama? Fakkeenyaaf list index dot blade jechuu qabna. Typing isaa dot php jennaan. Sanaa booda enter jennaan. Inni kun blade function dha jechuudha. HTML as keessatti fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf HTML close HTML erga HTML keenya cufnee booda maal asitti create goona? Fakkeenyaaf title head party header irratti header kana booda title slash title kana booda HTML asitti barreessinu. Title keenya maal ta'a? Fakkeenyaaf SIMS app save haa jedhuuniti. Kana booda as dhufnee body slash body kana booda as dhufnee H4 haa jedhuun. Close H4 kana bootstrap fayyadamna ammaaf testuma gochuuf waan ta'eef SIMS app save goonee akkamitti akka rangoon immoo waliin ilaallu. Eessa dannaa rangochuuf as dhufna dursa. Kana booda resource bira dhannaa route bira dhannee view bira deemnee web.php kan jedhu bira dhannaa. Sanaa booda as dhufnee route dot get jennee function isaa kana booda as dhufnee index haa jedhu list haa jedhu. Kana booda maal goona? Fakkeenyaaf as jiru kana SIMS haa jennu. As dhufnee function jennaan. Data keenya controllerii creating goone waan ta'eef function jennee sanaa booda function keenya san keessatti immoo asitti dhufnee return view keenya eenyu ta'a amma gaafa asitti ilaallu index qofa ta'a jechuudha. Sanaa booda isa kana semicolon goona. As dhufnee semicolon goona save jennaan. Sanaa booda gaafa as dhufnee kana refresh goonu error hin qabaatu. As dhufnee maal jennaan? SIMS app. Kun beezikii waan tokko ran karaa ittiin goonu jechuudha. Kun beezikiidha. Daataa kan haala kanaan fayyadamnee ran gochuun beezikiidha jechuudha. Isa kana amma daataa asitti yoon change godhe fakkeenyaaf isa jiru kana yoon change gochaa deeme SIMS testoon jedhee achi dhaqee yoo refresh godhu peejii kan SIMS testii nuuf kaa'aa deemaa jechuudha daataa keenya. Kanaaf haaluma kanaan daataa keenya jijjiiraa wantoota baay'ee fayyadamaa deemnaa jechuudha. Amma garuu hojiin nu hojjennu guddaan maalinni template tokko laallee irraa ittaansine controllerii akkamitti akka create gochuu dandeenyu laalla. Controllerii akkamitti akka create gochuu dandeenyu tokko tokko isaa waliin laalla step isaa controllerii. Amma fakkeenyaaf view create gochuu barbaanna yoo ta'e maal goona? Jalqaba dura as dhufnee right click goona. Iddoo kana dhufnee right click new file jennee sanaa booda test.blade.php jennaan. Sanaa booda enter goona. Erga isa enter goonee asitti waan barbaanne barreessina. Fakkeenyaaf HTML keenya inni beeka waan ta'eef nu asitti dhufnee HTML3 keenya close goonee data bootstrap fayyadamna. Iddoo kanatti rakkoon qabaatu admin template waan fayyadamnuu fi
test SIMS jennu save haa goonu. Kanaa booda amma asirra dhufnee isa san argachuu hin dandeenyu. Isa san argachuuf raawutii keenya itti himuu qabna. Akkamitti raawutii itti himna? Jalqaba dura weebii bira dhannaa. Weebii bira dhannee isa kana yeroo tokko koppii goona. Isa asii kana koppii goonee as dhufna. Kana paste goonee sanaa booda fakkeenyaaf teestaa jedhuniiti. Teestiin eenyu dubbisti? Teest doota. Teestiin tun eenyu dubbisti asii? Teest. Ishee kana jijjiirraa asittis dhufnee fankishinii keessaa teest kan jettu faayila view keessaa teest kan jettu akka dubbisu itti himnaa jechuudha. Blade jennee barreessuun hin barbaachisu. Kanaa booda save jennaanii as dhufnee gaafa nammas dhufee maaliin jedhaanii teest kan jettu tambu'aa sarchiin godha. Kanaa booda teest SIMS jedhaa jechuudha. Kun walumaa galatti steepii itti aanu maal laallaa? Kontiroolarii akkamitti akka create goonu waliin laalla. Kontiroolarii akkamitti akka create goonu komandoota kontiroolarii create gochuuf nu gargaaran jechuudha. Jalqaba duraa kontiroolarii create gochuuf maal goona? As dhufna. Terminaalii keenya new terminaalii banannee maal jennaan? PHP jenna asitti. Iddoo kanatti PHP artisan make controller jennee maqaa controller keenya fakkeenyaaf student controller jenna. Student controller minus r jenna. Student controller minus r. Kana jechuun PHP artisan yoo isa kana laalle isa kanaan amma fuulii goonee ilaalla. Asitti olaaltan PHP artisan make controller student controller. Student controlleriin maqaa controllerii keenyati. Minus r jechuun immoo resource keenya. Indexii create tokko isaa ofiisaatii create nu godha. Sanaa booda daataa keenya maal jedha? Kan created successfully jedha. Eessaa arganna isaa amma kana? HTTP keessa seenna. Aappii keessa HTTP keessa controllers student controller kan jedhu. Amma isa kan minus r waan barreessinee fi daataa san maalluu create godhee foormii kana credit indexii create story show edit update destroy kanneen ofiisaatii create nu godhee jechuudha. Generate nu godhaa jechuudha. Ittaansinii immoo erga isa create goonee booda akkamitti view wajjiniin connect walitti goosifna daataa kan view wajjiniin akkamitti connect goosifna? Fakkeenyaaf student jenne list student akkamitti argachuu dandeenya indexii jalatti? Yoo indexii seenu akkamitti list student arganna? Isa san waliin laallaa jechuudha. Jalqaba duraa maal goonaa? As dhufnaa gara view dhufnaa. View bira dhufnee right click goonaa akkuma duratti jechuudha. New folder student kan jettu tokko create haa godhu. Folder student jettu kana keessatti immoo maal create goonaa? Faayila list jettu tokko create haa goonu. List dot blade dot php kan jedhu create haa goonu. List dot blade dot php kan jedhu create haa goonu. Sanaa booda asitti maal fayyadamna? Bootstrap fayyadamna. Google bira deemee bootstrap get bootstrap documentation isaa haa fudhannu jechuudha. Sanaa booda maal goona? Iddoo kan jettutti buuna. Ittaansinee iddootti erga buunee booda faayiloota nu barbaachisan inni ofiisaatiifuu ready made godhee nu kaa'a. Fakkeenyaaf exampleota biraadha. Examples dookii keessatti buunee wantoota nu barbaachisan latest kan ta'e isa san fakkeenyaaf as dhufnee latest 5.2 dha waan ta'eef 5.2 haa fayyadamnu. Kanaa booda dokumentii wantoota nu barbaachisan ofiisaatiin isa kana koppii goona as dhufnee yeroo tokko click goona. Sanaa booda garana dhufnee koodii keenya keessatti paste goona. Achi koppii goone as finnee paste goona. Sanaa booda asitti maal jennaanii salphisnee hojjenna waan ta'eef student IMS app akka walitti isin harkaan buune HTML basic maan kan wal fakkaatu hojjechaa deemna jechuudha. Daataawwan barbaachisan kanaa booda wantoota nu barbaachifne naamsina. Asii achi warri jiran hundasaa kan kanarraa garas jiran naamsina. Yoo barbaachisaa ta'e download gootanii local irratti illee fayyadamuu dandeenya. Bootstrap download goonee
lokaal irratti fayyadamuu dandeenya. Up to kanaa booda amma iddoo kanaa nu barbaachisu kanaa achis warri jiran nu barbaachisanii jechuudha. Hanga iddoo kanaa hin dhaamsina. Sanaa booda save jennaan daataa keenya. Kanaa booda isa kana akkamitti akka run gochuu dandeenyu immoo waliin ilaalla. Isa kana interface irratti akkamitti dubbisuu dandeenya. Isa dubbisuudhaaf jalqaba duraa eenyu bira dhaquu qabna. Erga view create goonee booda eenyu bira deemna? Controllerii bira deemna. Indexii kana bira erga dhufne indexiin kun maaliif nu fayyada? Show all student list argachuudhaaf asitti fayyadamna. Studentii barattoota hundasaa tarreeffama barattoota akka argannuuf kan database keessa jiran. Kanaa booda ergaas dhufne maal goona? Akkam jennee barreessina? Return view kanaa booda student dot list jennaan. Studentii keessa faayila list jedhu akka nu dubbisu goona. Sanaa booda save jennaan. Save jennaan. Kanaa booda isa kana immoo dhufnee controllerii routii keessatti itti himuu qabna. Route dot web keessa seennaa as dhufna. Isa kana bira dhufnee route erga jennee booda maal goona? Routii ofii kiyyaa barreessu kan inni guuturra route get jennee double ta'uu qabdi iddoon kun. Kanaa booda get erga jennee booda as dhufnee forward slash students jedhuuniti. As keessatti barreessuun qaba. Forward slash students. Kanaa booda koomaa goonee asitti barreessina maqaa controllerii keenya. Fakkeenyaaf maal jenne? Student controller. Erga jennee booda maal goona? Akkas tuqlamee goonee class jennaan. Kanaa booda erga isa barreessinee koomaa goonee as keessa dhufnee index. Eessa dhaqaa? Indexii akka dhaquuf deemaa jirraa jechuudha. Semicolon. Kanaa booda as dhufnee use gochuu qabna controllerii keenya. Use appii keessa is http is controllerii keessa controllerii keessa student controllerii akka inni seen itti himnaa jechuudha. Eessan dhaqe? Fakkeenyaaf appii jechuun isa kana appii keessa http keessa controllersii keessa student controllerii kan akka dhaquun itti himee jechuudha. Kanaa booda as dhufnee iddoo kana dhufnee copy goonee faayila kana dhufnee asitti run goonaa jechuudha. Test goona. Hello world. Eessaa dhufa hello worldiin kun yoo ilaaltan iddoo kanaa dhufaa jira. List student kan jettu tanarraa hello world kan jedhurraa kaafnee maal goonaa? Keenya student information management system keenya as dhufnee information management system refresh goona. Kanaaf student management information system yookaan asitti maal goona? SIMS jennee check goonaa jechuudha daataa keenya kana. Kun isa kana fakkaataa jechuudha. Akkaataa controllerii create goonee erga controllerii create goonee booda moodela waliin communicate routii wajjin view waliin communicate itti goosinu isa kana fakkaataa jechuudha. Step ittaanu kan waliin laallu immoo maalinni studentii akkamitti akka galmeessuu dandeenya, formii studentii akkamitti akka create gochuu dandeenya waliin laallaa jechuudha. Asirratti amma wantoonni waliin laallu tokkoffaan maalidha? Akkamitti studentii add gochuu dandeenya, formii studentii add gochuu dandeenya kan jennu waliin laallaa jechuudha. Fakkeenyaaf student yoo jenne maal qabata barataan tokko? Saampliidhaaf ammaaf ani kan hin qabadhu tokko
full name barataa. Lam section inni barachaa jiru. Sadi departmentii section san keessa departmentii kan barachaa jira. Afur gender isaa. Salasa. Shan phone number. Ja date of birth. DOB jechuun date of birth jechuuti. DOB. Torba email isaa qabannee haalaallu. Or barataa yoo galmeessine more department isaas galmeessine haala kanaan qabannee bira dabarraa jechuudha. Daataa kanneen student information management system yoo jennu. Asirratti kanaan tokkoon isaa laalaa deemnaa jechuudha. Inni biraa barataa kanarratti profaayilii footoosaa 8ffaa profile picture akkamitti akka galfachuu danda'u waliin laalaa deemnaa jechuudha. Kanaaf tokkoon isaa steepii kana waliin laallaa more wantoota barbaachisoo ta'an dabalaa deemna. Fakkeenyaaf subjectii barataa tokko subject inni taanee jiru subjectii isaa grade isaa laallachuu danda'a jechuudha. Amma subjectii kana kilaasii kana subjectii kana keessatti barachaa jira jennee haalaallu more subjectii soodiisni rakkoon qabaatu beezikii hojjechaa jirra waan ta'eef barataa galmeessuu sanaan booda foorummaa saniin haaluma saniin itti dabalaa deddeemamaa jechuudha. Daataan jiru. Kanaaf maal goonaa foormii kan daataa kana galmeessaa deemna. Kana galmeessuudhaaf jalqaba duraa gara bootstraappii deemna. As dhufnee bootstraappii bira dhufnee get bootstrap jennaan. Kana booda version amma fayyadamaa jiru 5.2 dha. 5.2 keessa seennee sanaa booda form jennee as dhufna. Form jennee search goona. Gaafa formii as dhufnee form gaafa jennuun form text kan jedhu kanatti yeroo tokko click goona. Sanaa booda formii akkatti galmeessinu nutti argisiisa. Yeroo tokko isa kana copy goona. Sanaa booda haala bootstrap itti fayyadama keenya irratti hundoofnee wantoota nu barbaachisu daataa keenya galchaa deemnaa jechuudha. Sanaa booda as dhufnee paste goona. Koodii listii keessatti galmeessinee jira. Isa head irra jiru kan akkasumatti isa kana copy goonee as dhufnee asittis paste goonaa jechuudha daataa kana. Isa head irra jiru HTML taagii kana jechuudha. Sanaa booda isa kana tokko kan cufamu jalqaba duraa bodii cufama. Asitti bodiin nu barbaachisa. Head erga finnee booda bodii jennee banuu qabna. HTML syntaxidha waan ta'eef asitti dhufnee bodii cufnaa. Erga bodii cufnee booda slash HTML keenya cufnee save jennaani jechuudha. Kana booda kun itti aansinee immoo maaltu nu barbaachisa? Footer irratti sigira gadi bodii bakka cufnutti script nu barbaachisa. Yeroo hundaa scriptota footer irra galchina. Kanaaf as dhufnee asitti paste goonaa jechuudha. Daataa keenya sana achi copy goonee asitti paste goonaa. Sanaa booda maal fayyadamna amma? DV fayyadamna. Fakkeenya more editorii VS Code fayyadamuu dandeessu. Anammaaf editorii koo gara PHP Stormittan jijjiirradha. Isinis yoo qabaattan jijjiirradha. Maaliif waan baay'ee nu gargaara PHP Stormin editoroota baay'ee edit gochuudhaaf koodiiwwan yoo nu barreessinu waan baay'ee nu gargaaraa deema. VS Codenis baay'ee gaariidha. Moorani garuu PHP Stormii kanaan filadhaa jechuudha koodii edit gochuudhaaf. Kanaaf akka fedhii keessanitti fayyadamuu dandeessu editoroota. More PHP fayyadamtuu ta'e PHP koodii edit gootu yoo ta'e PHP Stormii baay'ee filatamaadha jechuudha. Kana booda iddoo projektiin koo jiru deemeen faayilli iddoo projektiin keenya jiru as dhufnee iddoo kan isa kana bannee kana booda as dhufnee copy goona locationii kan asitti dhufnee paste goona. Sana booda enter jennaani. I trust this project jennaani. Okay.
on this jennaani kanaa booda asirratti akka banu taasifnaa jechuudha. Daataa keenya piroojeekticha keenya asirratti akka banu goona. Sanaa booda asitti buunee faayila open goona. PHP Stormidhaan jechuudha. Sanaa booda as dhufnee koodiiwwan jiran yoo ilaalle koodii san asitti bannee jechuudha. Amma riisoorsii keessa jirra. View kan nuti jenne stuudantii keessaa add student kan jedhudha jechuudha. Kanaa booda as dhufnee fakkeenyaaf amma nama fayyadamuu barbaade maal inni div jenne class div haala kanaan foormii kan div erga gugguunnee booda haala kanaan itti fufnaa jechuudha. Female jennaanii sanaan booda gender erga jennee DOB date of birth DOB date of birth haaluma kanaan guutuu foormoota jiran kanaaf saffisiisuudhaaf DOB tekstii kan deetii goona. Sanaan booda guyyaa dhalootaa akka filannoo nu taasisaa jechuudha. Itti aansinee maal jenne foormii yoo guunnu asirraa wantoota hin guunna jennee karoorfanne keessaa tokko dipaartimentii jendarii seekshiniidha. Isaas san daballaa ammasitti. Kanaa booda as dhufnee kooppii goona isa kana control C goonee isa kan irra deddeebinee paste gochaa deemna. Erga control C goonee booda jechuudha. Daataa kan paste goona. Amma kolomaniin keenya nu goote asitti dhufnee fakkeenyaaf kan nu barbaannu maalini seekshiniidha yoo ta'e sekshinii taanaan amalli sekshinii maalidha selected miti section B jennee filanna waan ta'eef isa san maal goona kan jendarii kana yeroo lama hojjennu isa kana copy goona. Kanaa booda as dhufnee paste goonee select section jennaanii ishee kanas sectioniitti jijjiirraa jechuudha. Ishee gender jettu kan section goona section A section B jennee save goona. Kanaa booda isa kanas jijjiirra section A section B jennee save goona. Itti aansinee dipaartimentii harkaanaa barreessinu dipaartimentoota jiran yoo barbaachisaa ta'e isa kana fuunee dipaartimentiittis jijjiiruu dandeenya. As dhufnee paste goonee maal goona ishee kan section jennaanii asittis section ittaanee department jennaanii. Kanaa booda department software engineering ittaanee department computer science jechuu dandeenya. Computer science ittaansee D electrical engineering or law jechuu dandeenya. Departmentii law warra baratan departmentii law keessa kan jiran gochuu dandeenya. Kanaaf asitti optioniin kun bakka kanatti kan cufamuu qaba. Booda kun as dhufnee kun daataabeezitti deebi'a. Ammaaf garuu moorri beezikii hojjechaa irra waan ta'eef gara daataabeezitti hin jijjiirru. Maaliif foorikii ta'ee asirratti nutti mul'ata yeroo gara tireeniingii sattaanutti yoo laallu jechuudha. Law seera jechuudha. Kanaa booda isa kan law yaa jennuuniti save goona koodii kana save goona. Sanaa booda meetidii keenya bira dhufna. Ammas erga kanneen galmeessine meetid postidha ink type multi-part dataadha. Yoo imeejii samiit goonu ta'e action kan jettu jirti. As dhufnee action iddoo keenya kan itti deemnu jechuudha. Iddoo websaayitiin keenya URL keenyatti himna. Isa sanaa booda save jedhanii save student
student jennee save goona. Kanaa booda asitti kanaafuu jennee CSRF kan jedhamtu jirti. Ishee tan dirqama kennuufii qabnaa jechuudha. Inni kun tokaniidha. Foormii keenya daataa hackii irraa ittisuudhaaf daataa keenya ittisuuf jecha kan Laraaveliin inject godhu jira. Isa san irraa hambisuudhaaf CSRF jennee keenyaaf. Sanaa booda button type submit jennee primaryidha. Save jennaanii daataa kana immoo interface irratti fetch goona. Isa magalmeessanii kan interface irratti fetch goona. Isa san fetch gochuuf maal goona? Jalqaba dura gara routii deemna. Routes as bira dhufnee web kan jedhutti buuna. Sanaa booda ishee kan yeroo tokko copy goonee paste goona. Diin godha. Control D yoo xunne asitti daataa keenya nuu fudhata. Kanaa booda add student kan jedhuun dabala. Eessan dhufa? Student class keessa add create kan jettu jirti. Create function create student controller keessa create function kan jettu jirti. App keessa seenne http controller student controller. Kanaa booda create keessa dhufnee maal goona? As dhufnee iddoo kanatti waa hojjenna return jenna. View keessa student folder keessa dot add kan jenne jira. Isa kana jechuudha. Sanaa booda isaa sii kan semicolon goonee save jennaan. Amma gaafaas dhufnee daataa keenya browser irratti run goonu ni arganna. Asaa dhufuuti 127 jennee /add student. Inni kun maanni isaa jiru kana. Fakkeenyaaf yeroo tokko isinitti argisiisu isa routii keessa jiru kan isa asii kana add student. Add student kun database formii nuti generate amma goone add student kan jedhu kan nuti ilaalaa turre jechuudha. Isa kana as dhufnee footoo akka galfatu add kan goonu daballa. Isa sun galchuudhaaf as dhufnee batanii kana haa copy goonu. Isa kan yeroo tokko isa kana copy haa godhuuti. As dhufeen maaliin godhaa? Akkas godheen maqaa isaa profile picture jedhu. Picture jennaani kanaa booda typing isa faayiliidha. Ammaaf idduma duwwaa dabarra. Sanaa booda picture jedhu profile picture jedhu faayilaa jedhuuni. Ammaaf save hin goosifnu daataa yeroo ammaa kanatti booda deebinee save goosifnu akkaataa foormii ittiin generate goonu laalumaaf jechuudha. Daataawwan asirra jiran firstanii foormii kanneen akkaataa generate itti goonu. Isa kana fakkeenyaaf foormii kan haala kanaan galmeessineerra batanii submit jedhu jala keenyeerra. Kanaaf isa kanneen haala kanaan manage goonee jirra. Isa ta'an steppiin inni ta'an maalinni daataa kan gara daataabase submit gochuudhaaf amma tiitoriyaalii isa ta'an wal arginitti immoo nagaan bulaa. Gaafii kana yoo qabaattan nagaan tura. Gaafii kanaa fi kan kana fakkaatan irratti gaafii yoo qabaattan naaf barreessaa. Warroonni immoo subscribe hin goone YouTube channelii kan subscribe gochuun na deeggaraa isiniin jedha. Tiitoriyaalii keenya kan itti fufu wal arginaa jechuudha.